har'a dubartiin ijaaba baratuun dandeessu jedha abbaan fedhe waan waraqarra hin jirre heeraa fi seera Itoophiyaa keessa jiru guuturra hin jirre mirga jedhanii miidiyaa gubbatti haasa'uuf karaa tokkotti hin qabne abbaa barnoota hoogganuu ta'e ka biyya hoogganuu ta'e mirgi tokko hin jiru hijaaba seera biyya keessa hin jiru heera biyyaa keessa hin jiru jibbaa qofaaf fuudhanii sirratti fe'an ati paarlaamaa keessa hin jirtu biiroo keessa hin jirtu bara kulli osoo baqattu komimaan namuma komii qofaan osoo dheeddu osoo ima dammayxu waa hunda keessaa baqattee wayita dubartii te jalbaaba irraa guuranillee masjida teettee yaa rabbi itti du'aa'ii qofa bakka silaa namni dhaqe dhayxee barachuu dhabu achi ol siixee dhiibbattee bakka namni seene seenuu dhaburraa jechuudha. Diinagdee har'a baankii islaamaa fudhaa. Baankiin islaamaa qabeenya Itoophiyaan qabdu keessaa paarsantaa tokko qofa keessa jedhan birriin Itoophiyaa keessa jiru keessa baankileen islaamaa amma baname birriin Itoophiyaa keessa jiru keessa dhibbarraa takka qofatu keessa jira jedhama takka tuqaa wayi qofa sunuu baatii 8 booda cufamuu deema akkami cufamuu deema baankileen islaamaa hijiraa baankii raamis baankii jenneen lakkoofnu gartanii mi gaafa inni hin jirre lafa dhiinnee mirga isaa gaafataa turre gaafa baankileen kun dhufee balbalaa fi mana keenya hunda jala gahe baqannee ona goone biraa galle akkasimi har'a baankii islaamaa keessa namni islaamaa jira dhayxanii buukii qabdanii har'a mallaqa achirra galfataa jirtanii mallaqa baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa kaa'e baankileen jiru guutuun birrii mootummaan dirqama irra godhe sayyoon guunne baatii 8 yookiin 9 booda baankileen islaamaatii fi baankileen biroollee takkaa waliin makamanii wal keessa seenanii waliin baquu takka ammoo duniyarraa dhabamuu jedhee jira mootummaan. Baankilee akka Zamzam baankii akka Hijra ji'oota qubaan lakkaa'aman qofa qabna jechuudha. Gaafa inni hin jirre lafa garagalchitee kadhatte hojjetaa gahaachi keessaa hin qabnu dhaynee dhugaan hin tajaajilamu mashaayikni keenyallee ulamaa'ni keenyallee baankii kan akka ummanni jabeessee nuu qabu nu hedduu nuun dhaabne sa'aatiin isaa baatii 8 jechuun torban 8 waggaa tokko booda baankileen ati qubaan lakkooftu kun takka dhabame takka waliin makame jechuudha. Waan barumsi dhabuun nama gootu har'a biyyi muraasni teknoolojii ardii baratte bani Israa'il Yahudaan waan silaa teknoolojii dhamu lubbuu addunyaa keessaa fudhattee of bira kaa'attee